Shama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa hundi keessanii bakka jirtanitti akka nagaa taatan abdiin qaba. Tolee barnoota keenya irraanis barnoota bilbila keenyaaf baay'ee murteessaa ta'a jedhee yaadee isiniif qabadhee dhufeen jira. Innis bilbilli keenya akkaataa filatamnee akkamitti akka beeknu yoo ta'e ta'es akkamitti ofirraa akka balleessuu dandeenyu isinitti agarsiisa jechaadha. Gamanumaan viidiyoo kana amma dhumaatti akka daawwattan isin affeera. Tolee gara barnoota keenya irratti galiin dura chaanaalii yuutuubii gammiitii sabskiraayib gochuun mallattoo bilbilaa tuquun maatii keenya nuuf taasisaniin jedha. Yoo viidiyoon kun isinitti tole laayik gochuun dagatina. Hayyama kallachumaan gara barnoota keenya irratti galla jechuudha. Tolee akkuma jalqaba irratti isinitti himuu yaaletti namoonni sagalee bilbila keenya nu jalaataniiru jettanii yaaddoftan akkasumas miseejii faaksiin keenya nama biraa harka jira jettanii warra yaaddoftaniif furmaati haaraa argamee jira isiniin jedha. Tolee amma jalqaba irratti akka bilbilli keenya filatamnee baruudhaaf appilikeeshinii tokko daawunlood goonee buusuun nu barbaachisu akkasumas qarshii keenya keessaa saantima tokkollee baasuun nu barbaachisu jechuudha. Appilikeeshinii qaboo bilbila keenya irra jiruun hojjenna jechuudha. Kunis kan iddoo namoonni itti bilbilan jechuudha yookiin iddoon lakkoofsa namootaa gashinee namootaaf bilbillu yookiin diyaarfoonii jechuudha achi keessa galleetudha. Kooddii gashuudhaan akkaataa filatamne yoo ta'e ta'es akkamitti akka adda kunnu barra jechuudha. Tolee amma appilikeeshinicha bannee akkaataa itti fayyadama isaa yookiin kooddii gashuun isinitti agarsiisa jechuudha. Akkuma appilikeeshinicha bannee kooddii gashinee akka jalqaba irratti akka hatamee filatamne barra jechuudha. Kunis kan nu gargaaru jalqaba irratti osoo hatamee filatamne barruu osoo hin bariin dura haxaa'urra kan jedhudha. Kunis jalqaba irratti kooddii gashinee akka bilbilli keenya hatameera yookiin filatame akkasumas sagaleen bilbila keenya miseejiin faaksiin illee akka hatamee filatamne jalqaba irratti kooddii gashinee ilaalla jechuudha. Kooddii kana diyaarfoonii irratti gashinee jechuudha. Kooddiin kunis yoo hatameera ta'es akkaataatti balleessinu achumaanis kooddii biraa gashinee ilaalla jechuudha. Amma jalqaba irratti kooddii akka hatamee filatamne ilaalu gashina. Innis star mallattoo warqichaa 21 star tuqnee yogguu bilbillu akka sagaleen bilbila keenyaa miseejii fi faaksiin akka hatamee filatamne nutti hima jechuudha. Kana jechuun voice yookiin faaks yookiin SMS keessaa tokkoonsaa forwarded yoo nuun jedhee bilbilli keenya hatameera jechuudha. Kanaafuu amma bilbillee akka hatamee filatamne ilaalla. Tolee akkuma argaa jirtan kan koo voiceiinis faaksiinis SMSiinis not forwardedidha. Kana jechuun tokkoonsaa yoo hatamne jechuudha. Osoo waan keessan keessaa tokkoonsaa forwarded isiniin jedhee kama fakkeenyaaf voiceiin yoo forwarded isiniin jedhe sagaleen bilbila keessanii nama biraa harka jira jechuudha. Yoo SMS ta'es miseejiin keessan namni biraa salphaamatti ilaalaa jira jechuudha. Kanaafuu ammasin yoo tokkoonsaa forwarded isiniin jedhe akkamitti akka ofirraa haxaanu yookiin balleessinu isinitti agarsiisa. Innis kooddii gashineetudha jechuudha. Kooddii kana erga gashinee tokkoonsaa forwarded nuun jedheera taana salphaamatti ofirraa balleessina jechuudha. Kanaafuu amma kooddii sana gashina. Innis mallattoo warqichaa duwwaa lama tuqnee mallattoo warqichaa tuqnee yogguu bilbillu kana voicii faaksii SMS keessaa tokkoonsaa forwarded yoo nuun jedheera ta'e salphaamatti ofirraa balleessina jechuudha. Amma ankoo forwarded waan naan hin jenneef bilbiluun irraan eegamu garuu isinitti keessanitti agarsiisuuf jecha keessan keessaa tokkoonsaa forwarded yoo isiniin jedhe akkaataatti balleessitan isinitti agarsiisuuf jecha nan bilbila. Tolee gaafan bilbilu bakka guutummaan guutuutti nurraa haxaa'eera jechuudha yookiin balleesseera jechuudha. Yoo waan keessan keessaa tokkoonsaa forwarded isiniin jedheera ta'e salphaamatti kooddii kana gashuun ofirraa balleessitu jechuudha. Tolee si yaadachiisuudhaaf jecha yoo bilbilli keenya akka hatamee filatamne baruudhaaf star mallattoo warqichaa 21 mallattoo warqichaa tuquun bilbillee ilaalla jechuudha. Yoo tokkoonsaa voicii faaksii yookiin SMS keessaa tokkoonsaa hatameera ta'e immoo mallattoo warqichaa duwwaa lama mallattoo warqichaa tuquun bilbillee ofirraa balleessina jechuudha. Kun kooddii qofa gashuudhaan bilbila keenya guutummaan guutuutti to'anna jechuudha. Kanaafuu namoonni bilbila keessaa tokkoonsaa hatameeru kooddii kanaan balleessaa isiniin jedha. Hayyee hordoftoota gammiitii barnoota keenya irraa kana fakkaata ture. Barnoota biraa amma wal arginutti nagaatti.